Kafuuni maamila kee kama nanga'u waadaa Oromoo nagaan dhuftan isiniin jenna. Maarree isin badanicha dhaqabduma guyyaa dhaloota akkasumas sagantaa adda addaa qabdu. Sagantaa adda addaa qabaattan isaa uffata aadaa keenya Finfinnee naannoo Muukiyaatti argama. Bilbilaa keenya 9 29 akkasumas 9 sagantaawwan adda addaa yoo qabaattan nu dubbisaa. Biyya kamiyyuu jiraattan akka jettanitti isiniin ga'uu waan dandeenyuuf nu dubbisaa isiniin jenna. Miidiyaalee hawaasaa kanneen biroo kanneen akka waatsaappii, telegiraamii fi kanneen biraatiin illee nu dubbisuu dandeessu. Hawwan uffataa mimmiidhaguu fi kanneen hundumaa ilaaluudhaaf viidiyoo kanaan gata muraatti daawwadha. Galatoomaa isiniin jedha.